Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota GMN qophii nooleetiin ammas walitti deebineetti kan jirru qophii noolee keenya har'aatiin dhimmoota garaagaraa irraa kan kaasnu ta'a qophii noolee GMN har'aatiin akkuma barame qophicha qopheessee si waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaatii waahilli kiyya qalbeessaa toleeraan waliin turtii godha egaa qophii nooleetiin wal qabatee dhimmoota garaagaraatiirraa yeroo adda addaatti simbiraan gahaa turreetti kan jirru har'as dhimmootuma keessattuu walitti bu'iinsa hawaasummaa keessatti namoonni dhimmoota siyaasa dantaa siyaasa dhuunfaa isaanii eeggachuudhaaf jecha hawaasa gidduutti garaagarummaa uumanii fi ololoota adda addaa banuu barbaadan yeroo adda addaatti simbiraan dhimmoota kanarraa xiinxalaa dhimmoota kanarraa marii qophii kanaan taasisaa turree isinis yaada kenna isin dhamdhamsiisaa turuun kenna ni yaadatama har'as egaa kan fuulleeffachuun dhimmoota gidduu kana keessa dabran keessattuu dhimmoota ogeeyyii fayyaatiin wal qabatee deemamaa tureen keessattuu machooftuun siyaasaa yeroo ammaa kana maal gochaa jiran kan jedhu warra machooftuu siyaasaa kanarraa waan muraasa kan kaasnu ta'a. Egaa gidduu kana waamichi lagannaa ogeeyyii fayyaa karaa qaamolee baay'ee muraasa ta'een taasifamaa jira. Keessumaa garee karaa waraanaatiin, karaa bosonaatiin, karaa qabsoo karaa biraatiin gara aangootti dhufuu dhabetiyyuu machi keessa galee jira jechuudha. Jarri kun maaliin machaanoo jettee machi alkoolii miti, machi alkoolii darbee jarri kun machi dhiigaadhaan kan isaan machaan jiran jechuudha. Kanaaf haalli ammatti jarri jiranuu keessumaa gareen Jawaar tokko daldala siyaasaa guddaa keessadha kan inni jiru. Inni gara biraan immoo machi dhiigaa keessadha kan inni jiru jechuudha. Maaliif tasgabbiin biyya kana keessatti erga jijjiiramaa asii waan daldalee jiraatu, reeffa daldalee jiraatu hedduun isaa harkaa cufamee jira. Sana deebifachuuf jecha karaa biraadhaan yaaliin dadhabame kun karaa ogeeyyii fayyaa galmanuuf gahaa jedhanii haalli isaan itti waamicha hin malle taasisaa jirantu jira jechuudha. Keessattuu namoonni sochiileewwan akkanaa gaggeessan akka fakkeenyaatti namoonni ati maqaa isaanii tuqxanii jira warroota nuti hayyoota siyaasaati ofiin jedhan keessattuu rakkoo qaawwa uummata kanaa barbaaduudhaan rakkoo uummatichaatti fayyadamuudhaan siyaasa isaanii tarkaanfachiisuu barbaadan yeroo adda addaatti sirraa kaasati kan turre kanuma wal qabatee yeroo baay'ee egaa siyaasa keessatti sistema siyaasichaa yoo hin jijjiirre sistema dulloomaa bara hoggoota 20 darban hoggoota 15 kurnan darbanii fayyadameen har'as mootummaa kanarratti yookiin biyya kanarratti fincilan taane kaasee walitti bu'iinsa uuma jechuun sun duubatti hafummaa agarsiisa. Namni tokko tapha siyaasaa inni taphatu keessatti taphni siyaasaa akka qaba. Taphni siyaasaa bakka qabas. Taphni siyaasaa amma jiru garuu akkas hin qabu bakkas hin qabu. Biyya ambaa ta'anii dibaabee biyya birmadummaan biyya kanaa akka hin eeggamne barbaaddu dibaabee warra kanaa jala ta'anii biyya kana bittinsuuf yaaluun biyya kana akka ishiin jarraaf dudduubatti deebituuf deddeebisuu hin danda'anii garuu isaa yaada isaaniiti jechuun namni kamuu hagum danda'u ni yaala. Yaalaa jiran. Yaalas turanis dibaabee isaanii kan jala ta'anii akkanaan isaan siyaasa kana ololuun dahoo godhatanii biyya kana bittinsuuf amma kana tattaaffii gochuu jechuun ani akka abbaaf haadha isaa bittinneessaa jiruutti ilaala. Keessattuu namoonni yeroo baay'ee siyaasa biyya kanaa keessatti dirree siyaasaa kana maal irratti taphachuu barbaadu beektaa rakkoo uummataa irratti dirree siyaasaa kana taphachuu barbaada yeroo baay'ee. Maaliif sababni isaa gareen amma hokkara kana yookiin immoo waamicha kana waamaa jiru siyaasa yaadaa geggeessuu hin danda'an. Bakka siyaasa yaadaa geggeessuu hin dandeenyetti immoo siyaasa hokkaraadha kan isaan filatan jechuudha. Maaliif inni kun karaa siyaasaa yaadaatiin qaama amma jiru kana ta'anii falmuudhaaf ittiin chaalenji gochuu hin danda'an. Kanaaf filannoo isaan qaban madaa garee hawaasa garaagaraa kana hooqanii madaa sana itti dammaqsanii akka yeroo hundumaa yaaddoo keessa jiraatu akka madaa isaa hooqataa jiraatu taasisuudha jechuudha kan isaanii qabatanii jiran. Kan ogeeyyii fayyaa kunis sanarraa adda miti jechuudha. Gaaffiin ogeeyyii fayyaa gaaffii sirriidha, gaaffii haqaadha. Kana mootummaanis beekamtii kennee fi qoratee nan ilaalaa nan deebisaa jedheera. Garuu ammoo gaaffiin kuni akkaataa isaanii
itti naareet godhantiyyuu rakkoo mataa isaa qabaa jechuudha. Akkaataa isaan itti ibsachuu barbaadan. Of course ogeessi fayyaa tokko miindaansaa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Ogeessa fayyaa miti barsiisaan, poolisiin ogummaa kamuu keessa kan jiru haala qabatamaa amma biyya keenya keessa jiruuni jireenya keedhaaf jireenya mijataa jireenya qananii kan si jiraachisuu danda'u miti. Kun haaluma qabatamaa biyyi qabdudha matee dirqama kan jireenya gadadoo jiraataa jiru ogeessa fayyaa qofaa miti jechuudha. Yookiin immoo jireenya rakkoo keessa kan jiru miindaan kan hin geenye ogeessa fayyaa miti qofa miti jechuudha. Garuu jarri kun maalidha? Yeroo hundumaa boo'anii boossisuudha kan isaan barbaadan jechuudha. Yeroo garaagaraatti karaa raayyaa ittisa biyyaa dhufan jalaa cufame, karaa barsiisotaa dhufan jalaa cufame, amma karaa ogeeyyii fayyaa kana hin dhufna nuuf milkaa jedhanii akkaataa isaanitti kan ifin ogeeyyii fayyaa tokko tokko biratti haalli cululleewwan siyaasaa kun gaaffii ogeeyyii fayyaa kana harkaa itti butan deebisee jaruma irratti mormii kaasaa jira jechuudha. So waan si dinqisiisu abdii kutannaa keessa galuudhaan mootummaan ogeeyyii fayyaadhaaf yoo kan hin kaffalle yoo ta'e kan kaffaluu hin dandeenye yoo ta'e masaraa gurguree haa kaffalu haga jedhutti ka'an. So intenshiiniin waa'ee masaraa miti amma. Masaraa keessa teessuma jira. Masaraa keessa aangooti jira. Masaraa keessa alangaa qabda. Masaraa keessa heeradha kan jiru. Seeradha kan jiru. So gaaffiin isaanii dhaqee maadha jechuudha. Mootummaan aangoo haa dhiisuudha malee biyya kamittuu masaraan gurguramee hin beeku. Masaraan shaqata miti. Maal argisiisa beektaa? Yeroo baay'ee dhimmoonni kun irra deddeebiidhaan ni mul'atama. Yeroo baay'ee amma isaanitti namoonni waan akkanaa kana uummata keessatti walitti bu'iinsa fi wantoota chaalenjii godhan kana uumuudhaaf warroonni tattaaffii godhani warra biyyas lafas quban qabne. Amma isaan akkuma ati kaaste waa hedduu yaalaa turan uummata kana dammaqsuudhaaf. Uummanni duruu dammaqe. Uummanni dhaloonni dammaqaadha. Dhaloota dammaqe irra deebitee dammaqsuu hin dandeessu. Dhaloonni warra siyaasa naggaadota siyaasaa kana dura deemeera. Bira dabreera dhaloonni. Amma isaan waan yeroo baay'ee naa ajaa'ibeetta. Warri siyaasa akkanaa oofan kuni warra konfidensii ejjennoo mataa isaanii hin qabne warra kitaaba warra adii yookiin filosoofii warra adii gaaddisa godhatee jala taa'u kan boraafatee rafu. Ayidooloojii mataa isaanii warra hin qabne. Warra waan biyya kanaa quba hin qabne ayidooloojii biyya addunyaa kanaa fidanii asirratti maal gochuu barbaadan beektaa? Mul'isuu barbaadan asirratti aakti gochuu barbaadan. Garuu wanti isaan aakti gochuu barbaadan kun yaadullooma aakti gochuu yaaduu jiran. Dhaloonni garuu isa dura deemee jira. Dhaloonni isa bira darbee jira. Har'a fireemingii nama gaafii isaanii yoo fudhatte akkaataan isaan itti gaafii ogeeyyii fayyaa kana butan siyaasni isaanii dulloomaa ta'uu agarsiisa. Akkan biyya kam keessatti kan namni tokko gabbee masaaraan mootummaa gurguramee mindaan kaffalamu kan jedhu. Mootummaan mindaa kaffaluu yoom dadhabe? Jechuun akkaataan isaan itti gaaficha haatanii fireem godhan. Fireem gochuu yoo dandeenye gaafii ajandaadhuma haatassan fireem gochuu yoo danda'an. Naareeshinii isaanii akkaataa isaan itti rakkoo kana seenessuu barbaadan rakkoo mataa isaa qaba kan jedhamee fi ogeeyyiin fayyaas ta'e ogeessi kamiyyuu gaaffii isaa kun heeraan taa'eeraaf. Garuu akkaataan itti ibsamee akkaataan itti seenessifamaa jiru kun immoo maal ta'e jechuudha. Galtee warra naggaadota siyaasaa kanaa ta'eera. Amma jarri naggaadee siyaasaa kan jennu kun yookiin immoo diyaaspooraan biyya alaa taa'ee ijoolleensaa bargarii fi waan kana nyaattee sireerraa bu'uu hin dandeenye achi as deebi'ee uummanni Itoophiyaa akka inni tajaajila hin arganne haadholiin akka da'uu hin dandeenye namni balaa konkolaataadhaan rakkoon irra uumame akka inni yaala hin arganne gara badhaadhinaatti deemnaadha malee yeroo badhaadhina biyya bulcha jedhamu biyyi guutummaa guutuutti badhaateeti jechuu miti. So daandiin gara badhaadhinaatti kan inni geessuudha. Sana qabatanii kan isaan jiran jechuudha. Kitaaba baay'ee dubbisuu danda'u akkuma jette jechuudha. Kitaaba baay'ee dubbisuu danda'u. Kitaaba gaggaarii, kitaaba faranjiin barreessite baay'ee dubbisuu hin danda'u. Filosoofii baay'ee dubbisuu hin danda'u. Garuu rakkoon jaraa maalidha? Tokko ofiima isaanii of hin dubbisne jarri kun jechuudha. Maal gochaa akka jiran of hin dubbisne. Rakkoo uumaa turanirraa
Karaa yookiin immoo yaaliiwwan garaagaraa jalaa fashalaa illee deebisanii dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Ofii isaanii rakkoo keessa hin dubbisne, uummata immoo hin dubbisne jechuudha. Uummanni maal keessa jira? Haalli qabatamaa uummata Itoophiyaa waan isaan waaman kanaaf hin affeeraa kan jedhu kana of hin dubbisne jechuudha. Uummata hin dubbisne jechuudha. Biyya hin dubbisne jechuudha. Garuu ofii isaanii yaala gurguddaa argachaa biyya qaroome keessatti biyya badhaadhinaan baay'ee deeman keessatti namarra darbanii amma roobootiidhaan yaala argatanitti ga'anii as biyya reefuu rakkina ishee dhadhaattee ka'aa jirtu. Reefuu daaraa keessaa ka'aa jirtu kana keessatti akka namni yaala hin arganne. Baay'ee biyya kanatti ogeeyyiin fayyaa toladha kan baratan. Biyyi hiyyummaa keessa jiraattee illee ogeeyyii fayyaa kana waggaa 14 waggaa 17 amma 21 turtii turu keessatti ogeeyyii fayyaa tola kan barsiistu biyya kanadha jechuudha. So ogeeyyii fayyaa tola baratanii garuu immoo hawaasa isaanii gaarummaadhaan tajaajilaa jiran kana gara siyaasa isaaniitti maqsaniitu fayyadamaa jiru jechuudha. So inni kun maal kan agarsiisu dantaan isaanii waa'ee ogeeyyii fayyaas miti. Ogeeyyiin fayyaa nyaata argatee mindaa argatee yaalee dhiisee none of their business isaanii miti inni kun jechuudha. Isaan maal kan barbaadan jechuudha. Tokko karaa daldala siyaasaa isaaniitiin isaaniin qabatanii gara aangootti dhufu. Yoo aangootti dhufuu dadhaban maal gochuudha? Mootummaan uummata biratti akka inni amanamaa hin taane blackmail godhanii maal gochuudha jechuudha. Uummanni kun gara karaatti akka inni deemu. Sadarkaa kana gochuutu irra darbanii jiran amma sadarkaa isaan mootummaan uummata biratti akka amanamummaan qabaanne gochuutu irra darbanii jiran. Uummanni amma isaan bira darbee jira. Uummanni waan isa baasu uummata tolchee beeku. Uummata har'a kukuffisii irra marsii ka'ii caccabsiidhaan uummata dammaqsitu hin jiru har'a. Suni jarraan isaa darbeera. Jarri kuni sooftiweerii siyaasa isaanii jijjiiruu hin dandeenye. Sooftiweerii siyaasa bara wayyaanii jijjiiruu hin dandeenye. Sooftiweerii update of gochuu danda'u qaban. Update of gochuu hin dandeenye warri ololoota akkanaa banan. Amma kuni maali? Sakaraamii afaan Oromoofaatiin machooftuu isa jennuun kana. Machooftuun alkooliidhaan machoofte yoo hirriba rafte yookiin yoo qilleensatti gabbaate irraa gala. Machooftuu ishee dhiiga ilma namaatiin dhiiga ilma hiyyeessatiin machoofte immoo akka har'a jirtu kana ishee godhaa jechuudha. Har'a machooftuun siyaasa machoofte kuni dhumni ishee maalidha? Qileedha. Amma gatantaraa jirti machooftuu wantuun qilee bu'uudhaaf. Qilee bu'uudhaaf garuu eenyu qabattee waa qabattee bitintiraa jirti waa qabattee bu'uu barbaaddi qilee eenyu qabattee bu'uu barbaaddi hawaasa keessaa kan akka ajandaa ogeeyyii fayyaa kana fudhattee bu'uu barbaaddi waa butattee deemuu barbaaddi beeki. Namni badiitti deemu kophaasaa badiitti deemuu barbaadu waa butatee baduu barbaada. Kun warra badii balleessuudhaaf hojjechaa jirudha. Warra uummata kana tarkaanfachiisuu miti. Har'a biyya kana keessa inni biyya warri kana godhu kun biyya qananii kan isaan jiran biyyoota guddate biyyoota waan riisoorsii hundaan guutamte keessa jiran. Har'a garuu inni achaa jiraatu malee haati isaa obboleettiin isaa aantiin isaanii hundi biyya kana keessa jiran. Ciniinsuudhaan karaa irratti rakkachaa jirti haati harma. Innumaa wanti si gaddisiisu odeeffannoo ati guyyaa guyyaatti dhageessu wanti si gaddisiisu tokko jira. Amma yaalanii dadhaban keessumaa amma bakkeewwan itti lagannaan ogeeyyii fayyaa kun inni heddummaata jettee yaaddu tokko bal'inaan naannoo Amaaraadha. Inni kun maali wajjin wal qabatee jira jechuudha. Sochii fiinxaaleeyyii wajjin wal qabatee kan jirudha. Almost parsantii 68 ol kan ta'u naannoo sanatti kan inni raawwatamu jechuudha. Naannoo parsantii 9 kan ta'u immoo magaalaa Finfinneettidha kan raawwatamu. Magaalaa Finfinnee keessaayyuu immoo namoota kanaan dura sochii faannoo bifa garaagaraadhaan deeggaran karaa peejiiwwan garaagaraa karaa yuutuubii garaagaraa ogeeyyii fayyaa ta'an jechuudha. Dookterootuma ta'anii kan deeggaran kanatiyyuu jalqaba hakiimota kana ijaaraa ture jechuudha. Ogeeyyii fayyaa kana kan ijaaraa ture. Inuma ogeeyyii fayyaa gaarummaadhaan amanamummaadhaan lagannaa kana didanii ogummaa keenya dursaa hawaasa keenya dursaa uummata keenya dursaa aantummaa uummataa warra qaban maal godhaa jiru jechuudha. Suuraa isaanii kaasanii yeroo isaan hojii hojjetan akka isaanii gocha isaaniitti qaana'an keessumaa ammoo maal kan godhaa jiran amma hospitaalota akka Paawuloos yoo fudhatte akka Xuqur Ambassaa yoo fudhatte ogeeyyii
addatti baasanii jechuudha. Ogeeyyii Oromoo irratti kan xiyyeeffataa jiran. So intenshiiniin booddee isaa jiru kuni wanti booddee isaa jiru kuni sirnaa wajjiniin deemee kan wal qabatudha jechuudha. Sirna kuffisuudhaafidha kan inni deemu jechuudha. Ijoolleen kun gaaffiin keenya karaa nagaa dhiyaatateera. Gaaffiin keenya karaa nagaa nuuf deebi'a. Jedhanii yeroo isaan itti dhiyeeffataa jiranitti maal godhaa jiru jechuudha. Maqaa warra ogeeyyii fayyaa amanamummaadhaan hojjetan kana yoo maqaan inni jalqabaa fi inni kan abbaa yoo inni Amaariffa ta'e dhaqanii akaakayyuu barbaadanii jechuudha. Akaakayyuu barbaadaniitiyyuu abaluu kan jedhamtu dhumarratti maaliif maqaa sana dha'ani? Maqaa sana kan dha'an jarri kun sirnaaf amanamoodha. Kan jedhu kaasanii ittiin maal gochuu jechuudha ittiin blackmail godhanii ogeeyyii fayyaa kana even amma miidhaa qaamaa irraan ga'amutti. Inni kun immoo ajajni eessaadha kan darbu? Ajajni biyya keessaa miti kan inni darbu jechuudha. Namni baay'een Jawaar Oromoodhaaf dhaabata Oromoodhaaf qabsaa jedheetti kan inni kaasuu danda'u yoona. Garuu sana miti. Hospitaalonni har'a riifeeriin Oromoon baay'een itti deemu Oromoon naannoo kana inni agarta akkuma jiru Shaggar keessa hospitaalli hin jiru. Magaalaa Shaggar keessa hospitaalli jiru hospitaala Sabbataa Diimaa jiru qofaadha. Kan Diimaa irra darbee Oromoon kan inni fayyadamu riifeerii eessattidha jechuudha. Keessumaa immoo hospitaalonni baay'inaan gara daangaa Shaggar kanatti dhiyaatan kan akka Phaawulos fa'aa yoo fudhanne guutummaa guutuutti tajaajila akka hin kenninedha kan isaan godhan jechuudha. Bakka biraa immoo tajaajilaa jiru. Jarri kun yeroo baay'ee wanti nuti argaa turre yeroo hedduu irraa haasaa turre uummataaf hubannoo ta'a jennee kaasaa turre irra hedduun beektaa rakkina jiru kana eenyu akka rakkoo biyya kana keessatti uumuudhaaf deemuu fi eenyu akka biyya kana jijjiiruudhaaf hojjetu osoo beeku uummata kana keessatti rakkoo uumuudhaaf sochii godha. Sochiileen isaan gochaa turanii ololoota hedduu bananii harka fashalaa'ee jira. Ololoonni isaan banan kuni ololoota sirna bittinsuutii fi ololoota Oromoon tattaafatee Oromoo mataa ol qabate kana Oromoo mataa gadi qabachiisuuti. Kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kan hojjetamaa tures kaan. Yeroo darbe akkuma fakkeenya fudhanne biyya kana keessatti sochiilee gama waraana adda addaatiin Oromiyaa irratti waraana gosa sadii ol labsanii jiran. Waraana gosa sadii ol Oromiyaa keessatti gaggeessaa turan. Akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya godinaalee hedduu keessattuu lixa Oromiyaa irratti argaman godinaalee muraasa. Giddugala kanaas godinaalee muraasa kan akka Salaalee godina Shawaa Kaabaa kaasuu dandeenya. Kunniin labsii eenyutiin ergama eenyutiin ummata buqqisuun, ummata dararuun, ummata gubuun, ummata iddoo tokko walitti qabdee jumlaadhaan ficcisiisuun kuni yeroo baay'ee humnoota badii jedhamee okkittiin qaama hidhatee jiru sanatu maqaan kaafama. Isaan duuba garuu eentu jira kan jiru sana hawaasni dhaabbatee ilaaluu danda'uudha qaba. Amma yeroo baay'ee hawaasni keenya akkuma ati hubatte keessattuu hawaasni Oromoo hawaasa miskiin hawaasa waan gaafa ati gaarii hojjette dubdeebii tokko malee hawaasa onnee isaa guutuudhaan harka siif dha'u hawaasa si duuba hiriirudha. Garuu hawaasni kun gaafa ati informaalii deebitee akkanatti isa miitu siifan hojjedha jechaa isa dhabamsiisaa deemtu hawaasni kun yeroo baay'ee yeroo inni dammaqni argita. Inni dammaqee akka keenya kana dubbatu immoo maal godha olola irratti bansiisaa jechuudha gabbaasee. Kan hawaasni tolchee hubachuu danda'uudha qaba. Eentu akka isa dhabamsiisuuf hojjechaa jiru. Har'a akka yaalamne hawaasni kun akka yaalan arganne gochuu jechuun hawaasa kana dhaabbitti boolla qotee awwaalaa jira jechuudha. Maaliif jennaan deessuun mana yaalaa dhaqxee ogeessa akka arganne gochuun dhukkubsataan akka yaala hatattamaan arganne jechuun balaan tasaa inni isa irra gahe akka balaa tasaa sanarraa hin damdamanneef yaala akka hin arganne gochuu jechuun dhaabbitti uummata kana awwaalaa jiraachuu jechuudha malee hiikoo biraan qabu. Kan hawaasni tolchee hubachuu danda'u qabu. Inni kun maal beektaa waraabessatu maal jedha beektaa eenyuun cicciraa jirta jennaani namichi callisanuma cicciraa jirta jedheen. Amma yeroo waraana Tigraay sana ogeeyyiin fayyaa Tigraay uummata isaanii wajjin kan isaan du'aa turan. Uummata isaanii wajjiniinidha kan isaanii rakkatan. Amma garuu gaaffii miindaa godhanii bal'inaan kan kaasaa jiru tokko deeggartoota TPLFdha. Naannoo Tigraayitti hiriira nagaa bahuun mootummaan naannoo Tigraay kuni almost naannoo ji'a torbaadhaaf miindaa ogeeyyii fayyaan kaffalle. Kun rakkoo mootummaa federaalaa miti. Garuu loltoota ittiin mootummaa waraana jedhaniif immoo
akkuma interview Geetaachoo irraa dhageesse birri biliyeenaanitiyyuu lakkaa'amutiyyuu loltoota sanaaf kennama. Garuu maal godhaa jiru jechuudha. Waa hunda rakkoo naannoleen rakkoo isaanii qaban hundumaa rakkoo bajataa qaban hundumaa garamitti fidu jechuudha. Gara mootummaa federaalaatti fidanii maxxansuu qabu. Maaliif intenshiiniin booddee jiru mootummaan federaalaa kun muummichi ministeeraa Oromoodha kan jedhu booddee waan jiruuf jechuudha. So ogeeyyiin fayyaa amma naannoo Oromiyaa keessa jiranii hojii isaanii seeraan hojjetaadha kan isaan jiran. Even ogeeyyiin fayyaa hospitaalota Finfinnee keessa jiran hojii isaanii sirriittidha kan isaan hojjetaa jiran. Kan lagannaa kana keessa bal'inaan hirmaatee jiru kan rakkoo siyaasaa wajjin kan wal qabsiisanidha jechuudha. Isaan warruma durayyuu warri amma fakkeenyaaf amma naannoleewwan muraasa iddoowwan murtaa'an irratti iddoo itti hojii dhaaban jedhanii haasa'an. Inni iyyuu ogeeyyii hunda bakka hin bu'u. Fakkeenyaaf amma hospitaalotaa fi buufataalee fayyaas ta'e kiliinikoota adda addaa keessatti buufataalee fayyaa fi hospitaalota keessatti iddoo itti dhaabbatan hojii dhaaban jedhamee haasa'amu keessatti hojjetaa hunda bakka hin bu'u. Ogeettiin ogeeyyii fayyaa sana hunda bakka hin bu'u. Ogeeyyii fayyaa warra murtaa'e qofa warri achi keessa hojii dhaabe. Garuu warri achi keessa hojii dhaabe kuni warra ergaa mataa isaa danda'e qabudha malee warra gaaffiin kun akka deebii argatu hojjetame. Kana hawaasnis warri qaamni dhimma kana xiinxalee dhimma kana hubachuudhaaf duuka bu'e ni hubata jedhee yaada. Kana mootummaanis ni beeka. Qaamni har'a ajandaa godhatee hafarsu kunillee waan kana tolchee beeka. Inni ajandaa kana fireem godhee kan kenneef isa waan ta'eef jechuudha. Garuu ogeessi fayyaa akkuma ati jalqaba kaaste biyya kana keessatti akka namaatitti akka ogeessatti osoo hin dhufini akka dhalataa biyya Itoophiyaa kanaatitti akka nama Itoophiyaawii lammummaa Itoophiyaa qabu tokkotitti akka nama dhalataa biyya kanaa tokkotitti hundumti keenya gahee fi dirqama bahannuu qabna akka biyyaatitti. Dirqama waan dhalanne qofa biyya kana dhaloota biyya kana qofa waan taaneef dirqama bahannuu qabna. Biyyi kun waan nurraa barbaaddu waan nurraa barbaaddu qabdi. Fakkeenyaaf ani biyya kun rakkatteet ogummaa kana na barsiistee haga sadarkaa ogummaan har'a irra jiru kanaatiin kan nageette biyyi tun haga sadarkaa elementarii 0 kilaasidha barra nuti barachaa turre beekti. 0 haga har'a keejii isa har'a keejii jedhan kana barra nuti barachaa turre 0 kilaas irraa kaanee dhufne nuti. 0 kilaasii jedhama. 0 kilaasidhaa kaasnee hanga dhaqnee yuunivarsiitii irraa giraajuweet goonee baanutti kaffaltii tokko malee kan nu barsiise biyya kana. Tokko waan biyya kanatti dhalneef dirqama qabna. Lammeessoo biyyitu waan rakkoo keessa teessee rakkina ishii sanaan tola nu barsiisteef dirqama qabna. Osoo sadarkaa kaffaltiitti irra hin gahin jechuudha. Ogummaa barannee baane sanaan biyya kana nuuf akka kaffalamus hin kaffalamus tajaajilu dirqama qabna. Dirqama guutuu qabna. Maaliif jennaan biyya tanatti rakkatee nu barsiise waan ta'eef. Biyya kanatti biyyi tun rakkattee na barsiiste tajaajila biyya biraa deemeen kennu ani giraajuweet godhee biyya kana keessatti hoggaa amma kana biyyi tun rakkattee. Inumaa ogeeyyii kanarraa wanti eegamu. Garuu wanti adda isa godhu fakkeenyaaf ogeessi fayyaa barsiisan humni nageenyaa biyya kanaa poolisiin dirqama addaa qaban. Dirqamni addaa gaafa achii bahamu dirqama addaa itti kenname mallatteessanii bahan qaban. Mirga heeraa yoo qabaatan iyyuu garuu mirgi isaanii exceptionalidha. Addattidha kan inni ilaalamu jechuudha. Addattidha kan inni ilaalamu. Tajaajila isaan kennanii wajjiniin. Amma gaaffiin gaafatu mindaan nu gahuu dadhabee maatii keenya barsiisuu dadhabne jiraachuu dadhabne jechuun kun gaaffii mirgaati. Gaaffii mirgaati. Garuu sanarra darbanii even kan ogeeyyii fayyaa kun immoo mooraalii wajjiniin kan wal qabatudha. Moraal wajjin wal qabatudha. Haa jennu ta'eeti mana gubataa jiru tokko keessatti jechuudha. Mana gubataa jiru tokko keessatti birriin miliyoonni tokko yoo taa'ee jiraate daa'imni tokko immoo yoo mana sana keessa jiraate kamiin dursitee birri sana fudhattamoo kan baraaramuu qabu lubbuu daa'ima sanaa ta'uu danda'a. Daa'ima sanadha kan baraartu. So moraal tiyoorii wajjin wal qabataa jechuudha inni kun. Murtee safuu wajjin wal qabataa jechuudha. Safuun ogummaawwan garaagaraa safuu mataa isaanii qabu. Safuu mataa isaanii wajjinidha yeroo leenjiftu barsiisummaan safuu mataa isaa hin qaba. Ogeessi seeraa safuu mataa isaa hin qaba. Ogeessi seeraa tokko harka qalleetti mirgi ishee dhiibame tokkoo fi tola dhaabachuu hin danda'a jechuudha. So sana kan ajaju maalidha? Safuu ogummaan sun isaaf kennedha jechuudha. Atutu konkolaataadhaan deemtu yookiin immoo namni ta'e utuu konkolaataadhaan deemu konkolaataa keessatti yoo dhibame rakkoon hamaan yoo irra ga'e ogeessi fayyaa achi keessa jiru tokko ay naan kaffalamne kaffaltiin amma naa dhufutti lubbuu kanatti hin bu'u jedhee hin eegu.
Maaltu isa ajaja jechuudha. Tokko nameenyummaadha. Ogummaamti fayyaa nameenyummaa wajjin kan wal qabatudha. Kan biraa immoo safuun achi keessatti baratanii ba'an mataan isaa sana in ajajaa jechuudha. Amma warri keessa galanii kana jeeqan maalidha? Tokko safuu ogummaa sanaa hin beekan. Amma daldaltoonni siyaasaa waa'ee siyaasa isaanii daldaluu, waa'ee reeffa daldaluu, waa'ee dhiigaan daldaluu, waa'ee jeequmsaa, waa'ee okkaraadha safuu isaan qaban jechuudha. Garuu ogeessi fayyaa tokko immoo no safuun kan koo kana naaf hin ayyamu jechuu danda'u qaba jechuudha. Ogeessi fayyaa tokko waggaa hamma kana waggaa 21f baratee akka duriyyee mandaraatti daandiirra bahee ani hawaasa koo hin tajaajilu yoo jedhu kun qaanii guddaadha. Haala kanaanidha safuu wajjin wal qabsiifameeti kan ilaalamuu qabu jechuudha. Kabajaa waan jedhamutu jira. Ogummaa isaatiif namni jalqaba dursa ofiisaatiif kabajaa qabaachuudha. Ofiisaa bira darbee kabajaa ogummaa isaatiif qabaachuudha. Ogummaa kana yoo xiqqaatee waggaa 17 haga waggaa 19 itti dhama'ee baratee har'a biyya isaa rakkoon ni jira. Rakkoon hundumtu eessuma yoo dhaqxee waa'ee ogeeyyii fayyaa qofa bira miti, waa'ee barsiisaa qofa bira miti. Eessuma yoo dhaqxe rakkoon isaanii oliiti jira. Seektaraaleewwan hedduu osoo dhaqxee hanqinoota hedduu sanii oliiti jira. Gabbahanii dubbanne malee. Garuu hanqinni kun furamuudhaaf biyyi tun sadarkaa akkamiitirra jirti kan jedhu madaaluun barbaachisaadha. Biyyi tun ce'umsarra jirti. Biyyi tun bar waggoota 7 kana kan isheen ijaaramaa jirti. Biyya kaleessa saamamte barharra ijaaramaa jirti. Biyyi bar kaleessa saamamaa turte. Biyya kanarraa saamanii bar liilisteetii biyya biraatti ijaaraa turan kaleessa. Har'a immoo gaafa abbaan qe'ee dhufee qe'ee isaa abboomuu eegalee qabeenya kaleessa alatti fe'amaa ture sana qabeenya biyya hambaa investitiin godhamaa ture sana deebisee gaafa iddoo jirutti dhaabsisee biyya isaatirratti investi gochuu jalqabu. Biyya tana mataa ol qabachiisuu jalqabu. Qixa biyyoota biraatiin yaamsisuu jalqabu. Ololoota akkanaa banuun kuni maalidha? Tokko hafuura inaaffummaa warra keessatti dagaage. Warra cabsuu malee ijaaruu, warra diiguu malee tolchuu, warra bittinsuu malee suphuu hin dandeenyetu har'allee ololoota akkanaa banaa jira. Kana jechuun rakkoon hin jiru jechuu miti, rakkoo hedduutu jira. Rakkoon jiru kun immoo dhaawwataan furmaata argachaa deema. Furmaata isaatiif immoo yeroo kennanii eeguun dirqama. Ogeeyyiin fayyaa kaleessa kan isaan gaaffii eegalan har'a wal qixxaatee deebinaaf kennamuu qaba jedhee namni waggaa 19 waggaa 17 baratee bahee hojii dhaabu jechuun kun ani kilaasii taa'ee baratee bahee jedhee hin amanu nama kana. Ilaamaa dhabeetta rakkoon daldaltoota siyaasaa kana amma inaaffaa kan jedhu kaasteetta. Rakkoon isaanii inaaffaarra darbee gara dhukkubaatti jijjiirameera. Gara dhukkubaatti jijjiiramuu isaa immoo maaliin kanatti bartu qabeenya biyyaa haa gurguramu. Waggoottan 7 kana keessa Itoophiyaan jijjiirama ajaa'ibisaadha kan argite. Waraana sana hunda keessa turte. Bakka rakkoon nageenyaa hamaan jiru keessatti kan ogeeyyiin fayyaa hin hubatu. Ogeeyyiin fayyaa kun nuuf haa ilaalamuudha malee maanni surri baangeessa jedhamu hin jenne. Garuu jarri kun maal godhan jechuudha baay'ee giirii isaa itti dabalan. Gaaffii ogeeyyii fayyaa kana ogeeyyiin fayyaa mootummaadhaaf yeroo kennaniiru. Jarri kun immoo maal godhaadha kan isaan jiran akka mootummaan yeroo hin arganne saffisa isaa jechuudha. Even mootummaan gadi taa'ellee jechuudha gadi taa'ee qoratee deebisuudhaaf akka inni hin yaalle maalti jedhan riizoortii babbareedaatu ijaarame. Of course riizoortii babbareedaan ijaarameera. Qabeenya biyyaadha inni kun. Qabeenya biyyaa qabeenyuma doktoroota kanaadha kun. Maanni masaraa mootummaatti ijaarame kun qabeenya biyyaadha. So sanarra maraatummaan isaanii inaaffaan isaanii sanarra darbee maal ta'eera jechuudha. Gurguramee tolees gurgurree qoodne biyya kana qooddannee garamittidha kan nuti deebinu. So gaaffii waan ijoolleen xixinnoon yaaduu hin dandeenye masaraa gurguruu jechuun akka qola kitaabaa Awurooppaa fi Ameerikaa keessa naannoftee gurguruu hin salphatu. Kun waa'ee biyyaa wajjiniin wal qabata. Walabummaa biyyaa wajjiniin kan wal qabatu. Kun birmadummaa biyyaa wajjin wal qabata. Waa'een masaraa gurguruu miti. Isaan boru iftaan waan dhaga'uuf jirtu hidhni laga Abbaay haa gurguramu sadarkaa jechuutti irra ga'uudhaaf dhufaa jiran.
Of course hin jedhu. Maaliif kuni ajandaa Ijiptii wajjin kan wal qabatu. Yaa kuni already kun maal agarsiisa beektaa waan nuti yeroo dheeraa irraa haasaa turre ajandaan kun eessaa maddee? Ajandaan yeroo baay'ee biyya kana keessatti deemu ajandaan gara humnoota finxaaleeyyii biyya kana keessa hidhatanii socho'aniif kennamaa jiru ta'ee ajandaan gama isaaniitiin deemaa jirus ta'ee ajandaa ololoota siyaasaa daldaltoonni siyaasaa oofaa jiran kun maddiisaa iddoo akkasiitti nuti jennee irraa kaasaa turre sana ofii isaaniitti dhugoomsaa jiran. Dhugoomsaa fidaa jiranii jechuudha. Amma biyya haa gurguramtu jechuun kun Itoophiyaan haa bittinnooftu jechuun kun ijjannoo warra Ijipti. Dhugaan siima ijjannoo Eertiraati. Sigalee biyya kana bittinneessuudhaaf kan halkanii guyyaa hojjetu har'a eenyu ijjannoo Eertiraati. Ijjannoo warra isaaniif ajandaa kennee ajandaan isaanii cancalaan dhufee as ga'u kanaati jechuudha. Kanaaf ofii isaaniitiif dhugoomsaa dhufani. Walumaa gara yeroo keenya faana deemuudhaaf dhimmoonni daldaltoonni siyaasaa kun machooftuun siyaasaa amma qilee bu'aa jirti. Machooftuun siyaasaa kun hawaasa kana fudhattee akka isheen hin buuneef hawaasa fudhattee bu'uu hin dandeessu. Namoota murna xiqqoo hamma xiqqoo keessaa buttee akkuma ogeeyyii fayyaa keessaa buttee ajandaa isaanitti fayyadamaa jirtu kana keessaa buttee itti fayyadamu gaaffiin uummataa akka deebiin arganneef fireem godhanii kaasuun kun maalidha? Rakkoo uummataa sanatti fayyadamanii siyaasa isaanii ceesifachuuf gaaffiin uummataa deebii akka hin arganneef uummanni kun jireenyi isaa fuulduratti akka hin tarkaanfanne warra hojjechaa jiru kana tolchee uummanni hubachuu danda'uudha qaba. Har'a kaleessa waa'ee gama milishaatiin dhufanii gama raayyaa ittisa biyyaatiin dhufanii hin dadhabanii hin didamee gama buusaa gonfaatiin dhufanii hin didamee jalaa fuudhamuudha didee gama reeffa kadhachuudhaan olola oofutu turamee hin didamee iddoo adda addaatti humna qaban dandeettii qaban maallaqa qaban fayyadamanii ajjecha adda addaa gaggeessuudhaan reeffan daldaluutu turame saninis hin didamee achi dhufee ajandaa barsiisotaa gaffuudhanii saninis hin didamee har'a immoo waa'ee warra ogeeyyii fayyaa kanaan dhufame kanaanis hin dandeenye borummoo guyyaa lama sadi booda ajandaa biraa fudhatee hiyya alaa jechuudha amma dhumaatitti amma dhaqee gaafa qilee seenitutti kisaaraa irra amma kisaaraan siyaasaa akka isa mudateen hamma dhaqee qilee bu'u sakkaaraamichi kun amma boolda sana bu'utti bitintiraatuma jira jechuudha. Gaafa waa butatee boolda waliin bu'uu barbaada jechuudha. Kanaaf uummanni tolchee irraa of eeguu danda'uu qaba. Gaaffii mirgaa gaafachuuf mirga guutuu qaba. Biyya kana keessatti qaamni kamiyyuu gaaffii mirgaa gaafachuuf mirga guutuu qaba. Gaaffii mirgaa gaafateef garuu qaama dhimmi ilaallatu irraa deebii eeggachuudha malee machooftuu siyaasatii miti deebii uummataa kan deebisu. Kana uummanni tolchee beekuu danda'u. Mindaa kan dabaluu danda'us gaaffii ogeessa kamiyyuu kan deebisuu danda'u mootummaadha. So ogeeyyiin fayyaas ta'e ogeeyyonni biroo tasgabbiidhaan mootummaa caqasuu mootummaarraa eeggachuudha malee gaaffiin isaanii kun galtee daldaltoota siyaasaa akka hin taane ammas baay'ee irraa of eeggachuutu isaanirraa eegama kan jedhu. Sagantaa keenya har'a asuma irratti yeroo keenya waliin deemuuf yoo goolan gaarii natti fakkaata. Galatoomna. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophiin ooletiin dhimmoota garaagaraa irraa keessattuu dhimmoota warra siyaasa machaa'e uummata kana burjaajessuudhaaf tattaaffii yeroo adda addaatti iddoo adda addaatti sochii godhan ofii isaaniitti jireenya qananii jiraachaa hawaasa kana qananii miti jireenya duraan jiru akka inni hin jiraanneef tattaaffii godhan kana waan muraasa kaasatii turre hawaasnis waan kana hubattanii irraa of eeguun irraa of qusachuun waan barbaachisuu fi gaaffii barbaachisu iddoo barbaachisutti gaafachuu fi dhiyeeffachuu mirga guutuudha kan qabu namni kamiyyuu biyya kana keessatti akkaataa heeraa fi seera dambii mataa isaa eeggateen naamusa mataa isaa eeggateen kabajaa mataa isaa eeggateen hawaasni xiyyeeffannaa keessa galchee waan ilaaluu qabdan jenneeti kan amannu qophii keenya har'aa qophii JMN irraa kun qophiin ooletiin kan isin biraan gaa turre asuma irratti kan goolabamu ta'a qophicha qopheessuun akkuma barame waliin turtii kan godhe har'aaf ani Rabbirraa Leenjisaatii waahilli kenna waliin turtii godhe qalbeessaa toleerati hanga dhumaatti waan waliin taataniif ulfaadhaa jechaa qophiilee JMN hafan waliin turtii gaarii.